Ay, menuma foya deo numa foya deo lam nyan kire turuda numa foya deo numa no warra akkanatti warra kana keessa jiru nama biraa miti nama biraan jiru namni biraa yoo haare yoo beela'es yoo dharra'es akkuma ta'e irra liqeeffatee qixxeeffatee nyaachuu danda'a nuyi foya deo obboloota kee miti nuti enya zamadi shaidellanim lanya bitasibis እንደዚህ ስትበያይናችን ፊት ለፊት ካይን ትረፊና ውዴ ማሊ ወሮታ ሱፊ ኬስ ጀራኒ ወሮታ ሱፊ ኬስ ወለኒ ማል ጀዴስኒትም አሻማ አርካፉኔ ከበጀምቶ ተዳወቶታ ሴና አኒ ነጋኩት ኢሲንሬ አከነጋታታን አብዲ ቀባ ኬሳ ይሳላይስ ወሪ ሴና ኬሳ ኖርዶፍታን ገለቶማ ኤቢፋማ አባላሊኒ nyaanni akka safuuttis akka hadattis akka hamantaattis nyaanni kabaja qaba tiriin kabaja qaba safeediin kabaja qaba leemmatiin kabaja qaba keessattuu ilmoon dubartii yeroo nyaattu safuushii ala safuushii eeggateen ala haadashii eeggateen ala kaalcherii biyya keenya eeggateen nyaatamuu qaba warreen nuuf yaaduu baatte kaalcherii dhuma keetiif sabuma keetiif yaaduu qabda TikTok kana irratti social media irratti kan silaalu nu bicha miti enya bicha አይደለን akkuma jirutti ummanni mulutu silala አገራችን ስማታጥፉ ባባላል ማለት ነው እኛ ባባላል እንኳን እዚህ ምን ታወቃለን ኢትዮጵያ ሲባል መብንግብ ዜሮ ነን በሩዝ ራሱ እንታወቃለን እዚህ ይያለን ማለት ነው ከናፊዩ ኦቦሎታ ኮቃሊ ዋን ከነራሪ ዋው በቱ ጀዴ ሚቲገሩ ጥቆሺ ቤክቱ ነመት ዳጋምቲ ማሊፊ ኑቲ ወሪ አስኬሳ ኦሌ ኩኑ ሩዚ ነከነቲ ሆን ነፍትሩ ዱበት ንገራ ገልቺቴ ወሪ ጮጋራን ከኛ ዱበት ገረገሌ ሆሉ ጥቆሺ ኑቲ ዳጋምቲ ዳፊ ከናፊዩ ኦቦሌቲ ኮ የሮኛቱ አበላሊ ኬሳን ባይቻ ወሪ ቢያ ኬሳ ጀቹዳ ኑቲ አከነታ ፋን ከኛ ፋመነ ክራ ጎኔ ሲላላ ወላ ሰዓት ዲግደሚ አፍሩ nyaata yeroo nyaatani abbalaalachuun astakaakiluu sti lanya bilaachuu እንኳን ለኛ nuuf jedhaati jechuudha kanaafuu xiqqoosh nyaata keessan yeroo nyaatani nu yaadadha obboloota keessanii nutis biyya baanee malee jechuudha biyya baanee malee obboloota keessanii bar ijoollee dukkana keessan jiran of kalchaa nagaa fi jaalalli waaqayyoo isiniif haa ta'u obboleettiin tuni nyaata sa'aati digdamii afur keessatti gizee takka dhugaa waaqa waa'ee nyaata kanaatiif seenaa kiyya otoon isinitti mee jechuudha obboloota koo qaaliif gaarii baay'ee tokko nama boojisa dhugaa nyaanni baay'ee tokko obboleetti koo gaariif qaalii jechuudha mana haati jirtu keessa mana jaartii keessatti iyyuu mana jaartii nyaata jechuun mana jaartii keessatti nama bakka nama maal isiniin jedhu nama akkas cimaa ta'etu mana jaartii hojjetee baa dhugaa manni jaartii baay'ee matifoodha manni jaartii jechuun baay'ee matifoodha namni gisee hunda otoo mana jaartii na dhaqqabee otoo mana jaartii hojjetee jedhee gisee baay'ee hinawa garuu ani abadda mana daa'ima naa wayya mana jaartii hojjechuudha manna jechuudha inna waggaaf ji'a 5 akkaataan waa'ee nyaata kana akkaataa waa'ee bakka riba otoon isinitti mee intiniin guddaan sanuu garuu karaa fuula YouTube kiyyaatii yoo natti tole guyyaa tokko bareechee isinii hojjeta waa'ee kana irratti seenaa biyya harabaa kana jechuudha baay'ee tokko ulfaatannaa obboleetti koo qaaliif gaarii ganaa dhufee guyyaa 15 naan jette natti fakkaata obboleetti koo asirratti wanti nan isin jedhu jechuudha mana ati jirtu sana keessa abadal nyaanni hin jiru taanaan biirootti dhufte sana deemiti qayyaratu maaliif nyaata nyaatu taanaan hojii hojjetta otoo nyaata nyaatin taanaan miidhaa guddaa sirra gaha maaliif guyyaa sa'aati 24 keessa gisee tokko nyaachuu jechuun baay'ee tokko ulfaata ijoollee ilaala
Kanaafiyyuu biirootti dhufte sanatti bilbiliitii biirootti dhufte sanarra qayyaradhu. Nyaanni abaddal mana keessa hin jiru taanaan jechuudha. Garuu otoo nyaanni jiru jaartiin akka hate nyaanni si gooti taanaan yennaa ishiin bakka ta'e deemte yennaa ishiin achi goortu yennaa ishiin ati fuudhite gixxiin godhi nyaadhu sodaati. Sodaata nyaanni hin jira taanaan hundi keessanuu jechuudha. Mana keessa nyaanni hin jira taanaan hin sodaatina. Nyaanni hin jiru abadal nyaata ofii isaaniitii bicha kophaatti kan qopheeffatanii jiru. Waan tokko ofii isaaniitii waan barbaadan nyaatanii siin aada keetti kan siin jedhanii jiru. Firiijiin isaaniirree maqaadhumaaf kan mana keessa taa'etu jira. Waan akkasii taanaan gara biirootti dhuftanitti dawwaladhaati furmaata barbaadadhaa. Garuu nyaatti mana keessa jira otoo jiru sodaa isaaniitiin yookiin sodaa kaameraatiin istu taanaan isodaatina sodaa kaameraa sodaa namaas hin qabina hojii keessan bicha seeraan hojjedhaa waan barbaadan nyaachuun mirga qabdu jechuudha. Haala isaan hin beeknenu nyaattee fayyadamtee hojjechuu ni dandeessa. Waggaaf 5 akkaataan ani mana ture keessa hojjedhee bahee oon isinitti dhiiga nama boojisa jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo qaaliif gaarii bakka nyaanni hin jirre tallaajeen firiijiin isaanii maqaadhumaaf kan dhaabbatteerree ni jirti. Garuu otoo nyaanni mana keessa jiru sodaa jaartiitiin dhiifta taanaan obboleetti koo qaalii sodaata akka sodaatiin. Aarafaa taanaan sodaata akka nyaacharratti sodaa hin sodaatiin. Kanatti sodaachuu qabdu hanna sobaa hojii kee seeraan osoo hojjetiin yoo dhiiste kana sodaadhu malee nyaanni jiraannaan nyaata hin sodaatina hundi keessan jechuudha. Ani iyyuu kunoo nyaata harkatti baay'eetiin isitti odeessaa jira. Shaayii dhugaan jira dhugaa dukkana keessan jira garuu maabiraatiin xiqqoo daa'imti raftee jirti waan ta'eef xiqqoon himse. Kanattiin isin jedhan na of galchaadha. Kanan isin jedha obboleetti koo qaaliif gaarii nyaanni jiraannaan fudhadhaati dibbin godhaa nyaadha. Tallaajees banaati nyaadha. እና አነ ማል jedhate tallaajeen ani mana waggaaf 5 keessa bahe not touch this freezer this tallaajee this bakka not touch bichaadha barreeffamee keessatti laxxafamee jira jechuudha. Garuu not touch sana bira darbeen waggaaf 5 akkuma ta'e tasiin bocoqaa jiraadhe jechuudha waggaaf 5 waggaaf 5 saa. Kanaafiyyuu jabaadhaa nyaanni jiraannan hin sodaatina. Ija monnook isaanitti deema ija dhiibanitti deema. TikTokiin kun sagalee haala gaariidhaan viidiyoo naman xumursiistu yoo na danda'ame fuula YouTube banadhee jira. Fuula YouTube irraan isin waanan keessa darbee isin qoodee akka irraa barattan isin taasisaa. Oola bulaa diibana isin jaaladha. በተረፈ አሁን ነገ 1450 እና ፓስፖርቱን ለመሲ ስጫት ጨርሰናል። ኦኬ ሉጣ ቃል እንድትገቢልን እንፈልጋለን ከመውጣትሽ በፊት ፓስፖርት እናንተ ነው እሱማ ግዴታሽ ነው። ቃል የምትገቢው እንደማታመጪ ከዚህ በኋላ በህገ ወጥ ሰራተኛ እንዴት አመጣለሁ? ሰራተኛ በህገ ወጥ መንገድ እንዳውኑ ታመጫለሽ? መምጣት የፈለገ ሰው ካለ አመጣለሁ። መምጣት ከፈለ አለ መምጣት የነሱ መብት ነው። እኔ ደግሞ አመጣለሁ። ካመጣው የነሱ መብት ነው እንጂ አንቺ በህገ ወጥ መንገድ ትቀጥያለሽ። እንደዚህ ልታመጪ ትቀጥያለሽ። ሳይመን ይሙት አንድ ሰው ይምጣና እኔ ሀቢባ አይደለሁም ፖሊስ ቤትሽ ድረስ ካላኩ እንደዚህ በህገ ወጥ መንገድ እያመጣሽ አውጥተሽ እየጣልሻቸው ለብራቸው ባይዘዌ ገላቸውን እንዲሸጡ እያስገደድሻቸው ነው። ምክንያቱም አውጥተሽ ስትያቸው ስራ ከሌላት እቺ ሴት ገላዋን ሽጣ የቤት ኪራይ ለመክፈል ትገደዳለች። እንደዚህ አይነት ነገር ኢማራት ላይ ገላ መሸጥ ሴቶች የተበረታታው በራብ ላለመሞት ነው የበዛው። ምክንያቱም እንደ አንቺ አይነት ሰዎች በህገ ወጥ መንገድ እያመጣችሁ ኢጃዛ ቤት ታውቃላችሁ። ሰሚ አለኝ አዳማጭ አለኝ ብለሽ ፕሊዝ ስሜን አታጥፊ። ታዲያስ አመጣለሁ እያልሽ እኮ ነው። በህገ ወጥ መንገድ ማምጣትሽን አቁሚ። ቢሮ የለሽም፣ ላይሰንስ የለሽም። ሰራተኛ ማምጣት ነው የምፈራው። እኔ ማንንም የበደልኩት ሰው የለም። ይሄው የበደልሻት ልጅ ይሄው በደል እኮ ያንሽ እሷ እኮ የበደልኳት ኦቨርስቴ ገባች። ቀራማዋን ልከፍል 400 ብር የተቆረጠባትን ልከፍል የዛሬ ስንት ወር ምን እና አንቺ ስንተዋወቅም የዛሬ ስንት ወር የሰራተኛሽን ደሞዝ እንደዚሁ ቃል ገብተሽ ነው በህዝብ ፊት ሪም 4000 ድርሃም